nam gadaaf ammoo yaa'uu dandeessa. Maal? Laal sanarras jiraachuu keessanii beektaa? Ofii gammada. You have to be proud of yourself because you are here to help our people. Gartee nam qarqaaru armi jirta uummata qarqaaru bas jirta. So ani nam isaatti nam jajjaba jechuudha. Isa nama irratti gartee nam naasu namaa qabee jechuudha. Nama argitee taa'in keessa namni kun ka'ima yoo fuula kan fatabachuu dandeessanii yoo namni garii TikTok fakee jira yoo ka garii waan adda adda gubbaa jirta. Amma sun ilaallee sun gartee uummata keessanii soorii otoo hojjetanii committed taatanii as gad dhufuu keessan waan akka malee guddoo. As gad dhufee naani anamti ko tokkiyaayyoo as bubbulee guyyaa torbaan darbe gad dhufee walgayinam kaima tagatte climate change fi global peace jedhedha tokko arma kan gajjira laftan keenya kee jira.
Hey!